ስለሚኖረን የስራ ግንኙነትና እነሱም እንደዚሁ ከስራው ጋር ታይዞ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በሚያስፈልጓቸው ጉዳዮች ላይ አስፈላጊውን መረጃ እንዲያገኙ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ በተለይ የአማራ ክልል ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታና በተለይ ሕግ በላይነትን የማስከበር ስራም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ መምጣቱን ይሄም ያለበትን ደረጃ ለአባላቱ አሳውቀናል። በዚህ ሂደት ያሉትን የህግ የማስከበር ስራውን ሰብአዊ መብት ከማዝ ጋር ታይዞ ያሉ ሁኔታዎችን በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት የሄደበትን ርቀትና የሚያደርጋቸውን ጥንቃቄዎች ለዚህም ያደረጋቸውን ዝግጅቶችን ጨምሮ ለቦርዱ አባላት ለማሳወቅ እድል አግኝተናል ማለት ነው። በክልሉ የነበረው ሁኔታ ከጸጥታው አንጻር በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ መሻሻል እየመጣ ነው ያለው። ህግ የማስከበር ስራውም ተጠናክሮ ቀጥሎ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር በተጨባጭ በአሁኑ ወቅት በተለይ የተቋረጡ የህዝባዊ አገልግሎቶች አገልግሎት ወደ መስጠት ትላልቅ ከተሞች ላይ እንደዚሁም አንጻራዊ በሆነ መንገድ ወደ ቀደመ ሁኔታ የመመለስ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንዳለ በተለይ ከዚህ አንጻር ወደ ስራ በመመለስ በየደረጃው ህዝቡ አመራር የሚያገኝበት የመንግስት ሰራተኛው መደበኛው ስራ ውስጥ ገብቶ ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጥበት በዚህ ሂደት የሚያጋጥሙ በርካታ ችግሮች ለህዝቡ እንዲቃለል የማድረግ ስራዎች በተለይ ደግሞ ወቅቱ የአዝመራ ወቅት በመሆኑ አርሶ አደሮቹ ጋር ተቋርጦ የነበረው የማዳበሪያ አቅርቦት ስራዎችም እንደዚሁ እንቅስቃሴ መጀመራቸው በሚታይበት ጊዜ በአጠቃላይ የተረጋጋ ሁኔታ እየተፈጠረ ጥሩ ውጤት እየመጣ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የአስቸኳይ ጊዜ አፈጻጸም ጠቅላይ ሕዝብ መምሪያ አመራሮች ያሉትን ስራዎችን በሙሉ እየሰሩ ያሉበትን ዲቴይል እስካሁን የሰሩትን ስራዎችን አቅርቦልናል። ወደፊት ምን ለመስራት እንዳቀዱ እየሄዱ ያሉበት ሁኔታዎችን በዝርዝር ያስረዱ በመሆናቸው ከዚህ ተነስተን በቀጣይ ቀናት ውስጥ ይህንን አዋጅ አፈጻጸም ውስጥ ሲገባ ያለበትን ደረጃ ህዝቡ ጋር ወርዶ ማየት አስፈላጊ ስለሚሆን በይቁት ሳሉ ሰዎችን ማየት አስፈላጊ ስለሚሆን በቀጣይ ቀናትና ጊዜያት ውስጥ እነዚህ ስራዎች በአዋጅ በተሰጠን ስልጣን መሰረት በህገ መንግስታዊ ስልጣን እንዲሁም አዋጁ ምክር ቤቱ ላይ ባጸደቀው አዋጅ መሰረት መርማር ቦርዱ መስራት የሚገባውን ስራ ሰርቶ የደረሰበትን ውጤቶችን እየታዩ ያሉ ጉዳዮችን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ለህዝቡም በህግ ስላሉ ቤተሰቦችን ጭምር ሙሉ የፓብሊክ መግለጫ የምንሰጥ ይሆናል። Ministeerri barnootaa qulqullina barnootaa milkeessuuf karoora baasurraa eegalee sirna barnootaa jijjiiruun hojii qabatamaa hojjechuu irratti argama. Waggaa dhufurraa eegalee dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hojii baruuf barsiisuu milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhame. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee fi Yuunivarsiitiin Kotobee sirna barnootaa bahe irratti dursanii xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu dubbatu. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Dr. Darajjee Ingidaa humna keessoo keenyaa qabnu irratti xiyyeeffachuun hojjannee bu'aa qabatamaa finnee irra jedhanii yuunivarsiitiin waggoottan 8 darban saayinsii fi teekinooloojii qofarratti xiyyeeffatee hojjechuun bu'aa hojii baruuf barsiisuu keessatti damee kanaan akka milkoofnu nu taasiseera jedhan. ዓላማው የተቋቋመበትን ዓላማ ያችን የሳይንስና ቴክኖሎጂን አድምተን እንድንሰራ ካዮን ሁንዴፈመ ኬኛ ሆጂ ገመ ሳይንሲፍ ቴክኖሎጂን ጅሩ irratti hojjechuudha kan irratti xiyyeeffannee hojjechuu keenyaan ammoo hojiin gama kanaan wal qabatee jiru akka milkaa'uun nu taasiseera. Barattoonni keenya barnoota baratan qorannoof qo'annoon deeggaranii rakkoo furuun namoota indastiriiwwan garaagaraan barbaadaman horachuu dandeenyeerra. Kun ammoo hojii saayinsiif teeknooloojii qofa irratti xiyyeeffannee waan hojjenneef milkoofne.
dhaabbileen barnoota olaanoos kaayyoo fi karoora ministeerri barnootaa sirna barnootaa jijjiiruuf qabatee hojjechaa jiru milkeessuuf karoora haaraa baafatanii hojiitti galuu simu ዶክተር ደረጀን መጀመሪያ ነገር ማድረግ ያለባቸው የት ነው መድረስ የምንፈልገው ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት አለባቸው። ዋንቲ ጀልቀቦ ሆጀተሙ ቀቡ ከሮራ ሆጂ ፉለ ዱራት ኤሳን ገው ቀባ ጀደኒ ከሮርሰኒ ሆጀቹን በርባችሳዳ መሌ መቃ ቆፋ ሞጋፈኔ ቀበተማን ሆጂ ኦልቹ ረቲ hin hojjennu yoo ta'e bu'aa barbaadame sana waan hin buusneef dhaabbileen barnoota olaanoo hunduu ergama hundaan milkeessuuf hojjechuu qabuun jedha. Yuunivarsiitii Kotobeetti miseensa kutaa sirna barnootaa Dr. Ifreem Taklee yuunivarsiitonni gosa barnootaa irra deddeebiin qabanii fi walfakkaataa qabaachuu isaaniin sirna barnootaa milkeessuuf qabame gufachiisuu waan danda'uuf xiyyeeffannoon hojjechuutu irraa eeggamaa jedhan. Dhaabbileen barnoota olaanoo sirna baruuf barsiisuu milkeessuuf humna keessoo isaanii fayyadamuun xiyyeeffannoon yoo hojjetan yeroo gabaabaa keessatti galma yaadan bira gahuus akka danda'an ዶክተር ኢፍሬም ዱበተኒሩ ዩኒቨርሲቲዎቹ በጣም ብዙ ፕሮግራም በከፈቱ ጊዜ ትኩረታቸውን በዛው ልክ ይበተናል። ዩኒቨርሲቲወን አካቱማ ሰገንታወን ባዬ ሆጀቱ ኤገለኒን xiyyeeffannoon isaanis faffaca'aa deema akkuma yaanni isaanii faca'aa deemen humni namaa xiqqaa qaban waan ta'eef hojii xiyyeeffannoon hojjetan milkeessuu barbaadan sun sababa hanqina humna namaatiin osoo hin milkoofne waan hafuuf humna namaa qabanitti fayyadamanii hojiiwwan bu'aa qaban muraasa irratti xiyyeeffachuun yoo hojjetan caalatti bu'aa qabeessa ta'uun jedha. Some people will do anything to avoid sweating. Even if they do a workout, they will do it half-heartedly. Namoota tokko irratti dafqi qaamaa keessattuu kan bobaa jalaa ni baay'ata. Dafqi baay'atu kun ammoo qaamni keenya foolii badaa akka qabaatuuf sababa ta'uu mala. Kun ammoo ofitti amanamummaa keenya gadi buusuun hariiroo nuti qaamaan namootatti dhiyaannee goonu irratti akka of shakkinu godha. Uumamaan dafqi foolii hin qabu jedhu ogeessi fayyaa waliigalaa hospitaala Moojoo Dr. Bayyana Daraaroo. Dafqi kuni uumama isaatti foolii addaan qabu. Yookaan immoo dhukkuba addaas hin qabu jechuudha. Garuu qaamni keenya seeliin keenya miicamee karaa gogaa keenyaatiin xuriin qaama keenya keessa jiru akka ba'uuf hin fayyadaa jechuudha. Wanti adda ta'u maaliidhaan namaaf gara namaatti baay'inni dafqa madduu garaagarummaa qaba jechuudha. Namoonni tokko baay'ee dafqu. Kun sababa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf baay'ina xannachaa dafqaa yookaan immoo xannachi dafqaa inni jiru sun immoo baay'inaan dafqa baay'ee kan oomishu ta'uu danda'a jechuudha. So kana malee uumamumaan dafqi namaa foolii addaa kan nama miidhu kan nama haalan taane nama fooliin taane namatti fidu hin qabu. Qaamni keenya xannachoota xixiqqoo dafqa maddisiisan miliyoona 3 hanga 4 ta'an gogaa keenya irraa qaba. Innis akaakuu lama. Inni tokko gogaa qaama keenyaa uwwisee argamu hundarratti kan argamuu fi ho'a qaama keenyaa to'achuuf dafqa haphee akka bishaanii kan maddisiisudha. Inni lammataa ammoo gogaa naannoo qaccee harmaa, bobaa, qaama saalaa fi naannoo gurraatti kan argamudha. Dafqi jiraachuun fayyaa qaama keenyaaf barbaachisaadha. Sababiin isaas wantoota qaama keenyaaf hin barbaachisne baasa akkasumas ho'ina qaama keenyaa tasgabbeessa. Xannachi kun harmarratti aannan maddisiisa. Gurra keessatti ammoo guurii gurraa kan maddisiisu yoo ta'u gogaa akka bobaa jiraniif ammoo dafqa yabbuu ta'ee kan pirootinii keemikaalota biraa qabu maddisiisa. Dafqi yabbuun inni xannachaa akaakuu lamaatiin maddisiifamu. Innis pirootinii inni qabu baakteeriyoota gogaa keenyarraa jiraataniin gara asiidii yookaan keemikaala foolii badaa qabutti jijjiirama. Dafqi qaama keenya keessa yeroo maddu qaama keenya irratti noormaal filooraa kan jedhamu jira. Noormaal filooraa jechuun baakteeriyoota yookaan wantoota garaagaraa uumama xixiqqoo nutti maxxananii jiraatan kan nu hin miine jechuudha. Waan miidhaa tokkoyyuu nurraan hin geessanii garuu nurraa faayidaa argatu. So warri sunniin garuu maal ta'u xannachi dafqaa kun gara malee dafqa maddisiisa. Namni immoo dafqa isaa kana seeraan yeroo isaa eeggate hin dhiqatu yoo ta'e. Sababa kanaaf qaamni naannoo bobaa foolii badaa qabaa jedhu ogeeyyiin. Nyaatonni mi'eessituun itti baay'atan kanneen akka barbarree, sanaafica, qeexoo, feexoof kanneen kana fakkaatan dafqa akka baay'atuuf kanneen sababa ta'anidha. Haa ta'uti umriin namaa yemmuu dabalaa adeemu baay'inni dafqa namaa keessaa ba'us ni hir'ata. Gaaffii namoota hedduu kan ta'e fooliin dafqa keenyaa eessaa dhufe isa jedhuuf Dr. Bayyanan akkas jedhu. Fakkeenyaaf bobaa keenya jala maaltu jira rifeensi garagaraa jira jechuudha. Iddoo amma ho'i gara malee jiruu fi dafqi gara malee maddutti rifeensi jira jechuudha. So naannoo kana seeraan hin dhiqannu yoo ta'e noormaal filooraan jiru kun maal godhaa itti fayyadama inni akka nyaataatti fayyadama jechuudha isatti. So isa kana yoo fayyadamu immoo maal godha baay piroodaaktii piroodiis godha. Baay piroodaaktii jechuun akkuma nuti fakkeenyaaf nyaata nyaannee mana fincaanii deemnee baay piroodaaktii baasnu
Baakteeriyaan kunis maal godhaa? Nyaata isa kanan fayyadama baay piroodaaktii baasa jechuudha. So wantoonni baakteeriyaan kun keemikaal reaakshinii yookaan immoo nyaatisa keemikaala garaagaraa geggeessee baasu kun maal fidama? Foolii fida jechuudha. Gama biraatiin nyaanni warshaa keessaa bahan fayyadamuun dafqaaf sababa akka ta'e ogeeyyiin dhimma kanarratti hojjetan ni himu. Kanaaf ammoo nyaata madaalawaatti fayyadamuun fala guddaas ta'uu eeraniiru. Namoota foolii badaa qaamaatiif saaxilaman keessaa namoota furdina garmalee guddaa ta'e qaban, namoota yeroo baay'ee nyaata zayitiin, qullubbiif shunkurtiin itti baay'atu fayyadaman, alkoolii, buna, sigaaraa baay'isuun fayyadaman, namoota hedduminaan foon diimaa nyaachuu guddisanii fi namoota dhukkuba sukkaaraa qaban irratti mul'ata. Kanneen tarreeffaman hir'isnaan fooliis ta'e baay'inni dafqaa ni sirrata jedhu ogeeyyiin dhimma kanarratti qorannoo gaggeessan. Haa ta'uti yoo tooftaalee armaan olitti eeramaniin baduu yookaan hir'achuu dide dhiyeenyatti deemuun ogeessa yaalaa mari'achiisuun barbaachisaadha jedhu.